Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaatti dhiyaachuudhaan uummata wajjin karoorsee karoora sana gadi buusuudhaan karoora xiqqii jee moggaasuun hojiin hojjetamaa ture yeroo gareerootitti jijjiirama guddaa kan galmeessaa jirudha. Kanaan uummanni keenyas mootummaa isaa faana dhaabbachuudhaan humna waloo jiru qindeessee raawwiin mootummaadhaa akka dabalu fayyadamummaan uummataa akka mirkanaa'u uummataa fi mootummaa walitti dhiyeessaa kan ture waan ta'eef guyyaa har'aan tanas hojii hojjetamaa ture kana keessaafuu barii jijjiiramarraa kaasee hojiin hojjetame kan ittiin daawwatamaa turedha. Kanaanis tokkoon tokkoo seektaraa biratti jijjiiramni jiru maal akka fakkaatu kan daawwachaa turre waan ta'eef egzibiishiniin agarsiisa hojiiwwan mootummaa naannoo qophaa'e kun aadaa waan hojjenne iftoominaan uummataaf iftoomina uumuudha, babal'isuudha. Waan uummata biratti hojjetame immoo uummanni akka beeku muuxannoo jiru immoo qindeessanii dabarsuudhaaf illee kan nama fayyadu. Kan biraa immoo biiroon kominikeeshinii Oromiyaa akkaataa kanaan ragaa jiru qindeessuudhaan seektaroota qindeessee seektaroonni waan hojjetan akka dhiyeessaniif carraa waggaa lammaffaatiif akkasitti uumuun isaa ergama isaa keessatti hojii hojjetaman iftoomina uumuudhaan uummataaf balballoomsuun hojii hojjetame keessaa isa tokko waan ta'eef hojiin qindaa'ee dhiyaate kun hojii akka naannoo keenyaatitti waggoottan torban dabarsine keessaafuu barii jijjiiramarraa kaasee hojjetame kan itti dhiyaate waan ta'eef hojii kanaanis hojiiwwan gurguddoo mootummaa naannoo keenyaa hojjetan naannoo irra dabree biyyaaf hojii fakkeenya ta'uu danda'u kan ittiin dhiyaachaa turanidha. Keessaafuu qonnaa yoo fudhanne qonni kaleessa hirkattummaa roobaa irratti oomishni keenya hirkattummaa roobaa irratti ture sana hirkattummaa roobaa jalaa bahee bishaan qabnu cimmisuudhaan humna jiru hunda fayyadamuudhaan qabeenya qabnu qindeessuun uummata keenya qindeessuudhaan hubachiisuudhaan hojiin hojjetameen hanga alargiitti oomishni keenya akka deemuu fi maqaan biyyattiin keenya kaleessa ittiin beekamtu akka jijjiiramuu fi mataa biyyattii teenyaa kan ol qabachiise ta'uusaa kan agarsiise agarsiisa kanaanis kan dhiyaate jechuudha. Kuufama qabeenya uumamaa qabnu misoomsuun naannicha keessatti dinagdee damee turizimii irratti jijjiirama fiduuf hojjetameenis bu'aan argame olaanaa ta'uu himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffama isaarraa eegalee Oromoo qindeessee dantaa qabeenya seenaa fi sirna isaa akka biyyaattis biyya waloo ijaaruu aarsaa barbaachisu hunda kanfalaa kan har'a ga'e ta'uu hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsaniiru. Kaayyoon egzibiishinii guyyaa har'aa mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan jijjiirama torban darban keessatti hojiiwwan gama misooma baadiyyaatiin, gama misooma magaalaatiin, gama misooma hawaasummaatiin akkasumas gama investimentiitiin hojiiwwan gurguddoo hojjetaman uummatatti beeksisuu fi uummanni immoo injifannoowwan kana ijaan argee daawwatee hubatee injifannoo isaa akka tikfatu injifannoo lakkaa'ee akka beeku kan itti aanus immoo hojiiwwan gara fuulduraatti mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf karoorse immoo hirmaannaa hawaasaan galmaan ga'uu kan kaayyeeffate kaayyoon egzibiishinii kanaa kana jechaadha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffama isaarraa eegalee seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, misooma naannoo Oromiyaa saffisiisuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjetaa ture. Gama misooma aadaatiin afaan Oromoo guddisuudhaaf, aadaa Oromoo guddisuudhaaf, seenessa waloo ijaaruudhaaf hojiiwwan babal'aan hojjetamee jira. Hojiiwwan kana baroottan jijjiirama torban darban immoo keessuma aartii Oromoo guddisuudhaaf tarkaanfiin bal'aan fudhatamee jira. Sana beeksisuudha kaayyoon isaayyuu. Gama kaaniin immoo misooma baadiyyaatii gama qonnaatiin baroottan jijjiiramaa torban Oromiyaan eessa turte, eessaa kaatee, eessa geesse kan jedhu kan agarsiisu waan ta'eef gama misooma qonnaatiin jijjiiramoowwan jiran bal'inaan dhiyaataniiru. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaan, alergee dabaluudhaan, oomisha biyya alaatii oomishamee galu immoo biyya keessatti oomishanii bakka buusuudhaan gama carraa hojii uumuudhaan akkasumas hojiiwwan babal'aan hojjetamanii jiru waan ta'eef biiroon kominikeeshinii Oromiyaa hojiiwwan muuxannoo gaggaarii ta'an kana babal'isuu uummata biratti hubannoo uumu uummannis immoo hojiiwwan hojjetaman kana qabatee muuxannoon kun akka babal'atu taasisuudhaaf kan akeeke waan ta'eef gama jijjiirama waggoottan torban darbaniif jijjiirama naannoo keenya keessatti mul'ate
uummanni beekee hirmaannaa isaas dabalee injifannoo isaas akka tikfatu taasisuudhaaf kan akeekame waan ta'eef bu'uuruma kanaan egzibiishiniin kunis sana agarsiisee kan sana ilaalchiseetu kan inni qophaa'ee jechaadha. Oromiyaan dhaabbilee mootummaa uummata torban kana keessa hojiiwwan karaa diinagdeetiin, karaa siyaasatiin, karaa bulchiinsatiin hojiiwwan hojjetame kan agarsiisudha. Hojiiwwan kun rakkooleewwan gurguddaa darban hundumaa ofirraa qolachuudhaan yookaan immoo ofirraa ittisuudhaan san uummata gurmeessuudhaan bilchina bulchiinsatiin, bilchina liidarshiipitiin hojii dinqisiisaa ta'e hojjetamuu isaatti akkuma walii gara akka Oromiyaa kan asitti agarree kun immoo akka ida'amee biyya wajjiniin biyyattiin karaa diinagdeetiinis karaa hawaasummaatiinis karaa hundumaanuu guddina walirraa hin ciccinne guddina tasgabbii qabu fi fooyya'insa agarsiise ta'uu isaati agarsiisa kanarraa kan hubanne akkuma walii gara naannoo Oromiyaatti karaa diinagdeetiin keessumattuu immoo karaa qonnaatiin qonna babal'isuudhaan qonna karaa kilaastariitti jijjiiruudhaan makanaayizidii gochuudhaan sanyii filatamaa fayyadamuudhaan oomishaaf oomishtummaa guddisuuf hojiin hojjetame baay'ee kan nama dinqisiisuu fi akkuma waliigalaa immoo bu'uura guddinaaf kan ta'uusaa kan hubanne.